waboo amma marsaa lammaffaa utubuun jalqabamte jechuudha. Gaafa nuti amma qabsoo hidhannoo marsaa lammaffaa tana meexxinnoo lafa jedhamu jira gaarri kun keessi bishaan qaba lafa namni ga'u miti gammoojjiidha achitti ofi darbanii of jaaramee ati hanga tokko erga turanii booda lolli Somaalee eegale. Loon Somaaleen hogga eegaltu eenyu dura eegaltu dura namoo barbaadu eegalte. Amma warri dargii sunu barbaada kun sunu barbaada bakki isaan jiran sun amma bakka Somaaleen booda waraanan geesse waan ta'eef achi bahanii manyoo lafa jedhamtu dhufame. Asitti amma ifa bayanii namitti cabe. Amma sababaa saniin amma nama hedduu hidhaan hidhuufi kanas seenan nama hedduu hidhanii nama isaan naannoo manyoo sanatti as gulte jaarsa tokkos makiinarraa darbanii ajjeesanii nama hidhame kana hidhaa baasuuf ammallee baddannootti tarkaanfii fudhatamte. Amma tana booda uummatatti makamuu eegalame. Yeroo nuti uummatatti makamee amma qabsoon hidhannoo eegalamtu tan nuti anis iskuulatti deebi'ee faggan hidhaa bahu. Deebi'ee iskuulaa baanee isaanii lafa jala wal qunnamaa ummata qotee bulaa kana jaaruu eegalle. Galamsattis maadhaan jaaramtee lafa jalaa gubbaa qorichaatii, hancaarii, booqee aanaa kana hunda keessatti jaarmaa kana diriirsinee qotee bulaa kanas kaafamee walitti hidhame. Jaarran faanuu amma caasuma hararra kanii asawwa dhufan. Amma mi'eessoo wanni ihaappaa dura mi'eessoonii fi mi'eessoon ihaappaa dhahe. Dargiin isaanumatti fayyadamee warri mi'eessoon kun dho'isee booda warri mi'eessoonis saaxilamee warri mi'eessoon ammoo sadada dhahe. Sadadii fi amma mi'eessoon fi aabaa caatis amma diigame waggaa tana miseensota hidhaa eegale. Akkasii hogganni isaa waggaa garabba waraanni asii ijaarame. Yeroo amma waraanni ijaaramu kana yeroon sossoo eegalu kana Oromoo ati maali yooteen uummata Harargee kana amma Harargee keessatti jirra. Hanga kibbatti namni Oromummaan beeku. Kibbaa deemte kun kibbi bahaa kibbi dhiyaa kunis kun Arsii ja'a. Kun immoo Harargeen dhiyaatuun ituu ja'a gosuma himata. Gosumaa fi amantii himata malee Oromummaa namni beeku hin jiru. Ati Oromoo jennee barsiifna. Guyyaa tokkotti himta. Ati maali jettee gosuma sitti himata. Waggaa nama waraana arganii rifata. Waggaa ati gaafattee gosa sitti himata. Lakki gosa sin gaafanne amantii sitti himata. Lakki amantii sin gaafanne akkasii barsiisaa turre. Marraa sadiifaa waggaatti himnee gariin hin qabatu dide ni tumna. Waggaa dhayne booda gaafa takka dhaame namni lammata hin raanfatu. Oromummaa akkasitti barsiifamaa ture walitti hidhatame. Yeroo kana keessatti namoonni kun kan jiddu galeessaa gad dhufee fi kan Arsii gad dhufee fi kan Harargee kun waggaa waliin makamu kana namni maqaa ofii hin beeku. Maqaa warraa kana hin himatu. Hogguma leenjii fudhattee dura as seemtu dura gaafa kakuu miseensummaa seentu maqaa sii kennama. Maqaa kee malee ka warra keetuu hin himtu maqaa hanga abbatti siif kennama maqaan. Maaliif kun namni keenya akka miidhamnu faamiliin isaa akka miidhamne akkuma amma gartee abiyyi dalagu kana gaafa sanis warri Amaaraa kun sistemni warra Amaaraa kun tokkuma ka wayyaanitti xiqqoo isaa irraa adda malee yoo ati bakka jiraatte faamilii ta'e balleessa siin jiilchuudhaaf jecha saniifuu faamilii kan maatiin duuba hin miine jeenamu maqaa jijjiirrateetuma gosan beekuu maqaan beekuu namni Oromoo jaalle kun akkuma obboleessa jaallan hogga jenne hogga san akkuma obboleeyyanitti wallaallaa jechuudha. Akkasumaan walitti hidhatee qabsoon Oromootiin bahaa dhiyaatti babal'atee jechuudha yeroo ammaa hidhannoo marsaa lammaffaa kana. Egaa amma qabsoon hidhannoo marsaa lammaffaatuun babal'attee humni keenya gara heddumminaan humna argitee Somaalee fi mootummaan Itoophiyaatiin wal loluu eegalanii humna keenya illee argitee yeroo sanii Somaaleedhaanis ol lollaa warra mootummaa Itoophiyaanis gadiin Somaalee oliin mootummaa Itoophiyaatiin qacalee irratti argitee haala hamaa keessatti qabsoon bilisummaa Oromoo eegalamte haala san irraa aanuudhaaf tattaafatamaa ture. Boodarra immoo argitee Somaaleen cabxee waggaa deebitu warri milishaa irraa faca'e kun hundi nutti uummata keenya deema uummanni qawweetuma nutti fidaan qawwee isinii wajjin qabsaa jee biratti hambifnee kaan geggeessinaa kun Somaalee irraa cabe Somaaleen biraa cabxee waggaa deebitu namni keenya hedduun nutti dabalamee qawwee hedduudhaan dhufanii deebi'ee immoo lola Somaalee lola milishaan Itoophiyaatii fi Somaalee wal loltu kan keessaa meeshaa gurguddoos hedduu arganne lakkoofsi humna keenya hedduu guddatee gara nama 12,000 ol guddate. Kana ijaaruudhaaf amma hogganoonni gartee dhaabaa kan Bariisoo Waabeetiin durfamu Bariisoo Waabeetis bahee jilcha wanni Magarsaa Barii jennaani Bariisoo Waabee jechuun Magarsaa Barii jechuudha.
kunis gaamma baarutumsaatis bahee jilchaa jennaani badhoonis bahee damma isaa jennaan nuti badhoo ja'a warri kun hundinuu bahee amma gaa humna leenjisuu fi humna qindeessuu irratti gatta'ame humna sadarkaa saglii muraasaa buttaa cibirraa hanga gartee birgeetitti jaarame humni keenya hanga babal'atee baddaa kana hunda wal ga'ee hanga asabootitti hanga argitee asiin arsii baalee kana hunda ga'e amma gaanuu mirqaanee akkasitti gaa humni keenya jabaatee kan keessattis argitee waraana keessattis humni jaaramee namni wal qixxaatee loluma banamu qofa eeggamu kammoo alaayis argitee baarumfaa bahee dhagaanii warri chaayinaa kunis isa qunnamuudhaaf baaruma kana waan qunnamsiisaa jiru warri kooministii karaa chaayinaa diplomaasii karaa diplomaasii warri immoo karaa biyyoota arabaa kunis jaarrafaadhaan nu qunnamaa isin gargaaraa waan barbaachisu hundaanuu isin cinaa dhaabbannaa akkasuma gaa karaa raashiyaatiinis namni keenya hogga sanitti argitee qabsoonis karaa sirna gamtaan bulmaataa waan hordofuuf kaayaan nuti hoggaa sanii sirni deemnuun san waan ta'eef warri kapitaalizimii kana ofiifuu warra argitee diinatti lakkaa'amu keessaa tokko. Kanaaf jecha gartee hoggaa san karaa diplomaasiitiinis hedduu guddatamee warri argitee nu barbaadu hedduu ture. Kana hunda mijjeeffatuuf gaa amma nu didichaa jiru kana amma gaa jaarraa jilli tokko akka biyya alaa deemu karaa biyya arabaa kana bahee achirraan ammoo kunis karaa chaayinaatti ka barbaadu achitti akka deemu kunis karaa warra dhiyaa kana bira leencoo fi jiilcha jaarraa mul'isii akka deeman murtaa'ee amma deemanii isaan inuu humni qindaa'ee nama kadirratti hafus godhatanii karaa karroosanitti gaa amma leencoon faa Finfinnee dhufanii achitti wal gahanii of qindeessanii sila karaa deemuudhaaf akkuma achitti waliin haasawaa turanii amma leencoonis ammuma dhufee gabaasaa waan jirus galchee bariisoo waan biran jiranii jiilchadhaa fi jaarraa fi mul'isii leencoo badhoo kanaatu waliin jira achitti gaa amma akkatti ta'ettuu ta'ee jiilchanis du'ee badhoonis du'e akka itti du'e kun gaa amma nama hundaafuu yeroo sanitti baaroodha akka isaan itti du'an kun nama hundaafuu ajaa'ibee du'uutii isaanii kun gaa amma maaltu ta'ee yeroo duraa kanatti kun argitee paartii icaat keessaa dhufe kun immoo icaatitti makamne jaarranfaan kun warri gartee warra mootummaa keessaa dhufe icaatii jaa kun immoo warra feudalismiidha jaarranfaanii warra jechuun tokkos wal qaqqeeqin tokko numa turte haa ta'u wal shakkiin tokko ni turte sabuma saniin akka moo wanni sun ta'etti shakkiin sun hammaatti amma gaajaramu kanaa jaarrafaa fixee kan juugaa amma humna keessa faca'e warri silaa argitee dura milishiyaarraa dhufee fi warri barate kan akka jirutti magaalaa keessaa akkuma gaafa chaartarii kana caphee waraanatti dhangalee kun hundi faca'eetuma diinatti gale hoo galugaa meeshaa teenya akka jirutti amma gaawara mootummaan itti wari'eetuma saammate humni keenyas wal baqachuu fi wal dheessuu malee namni argite akka hidditti walirraa dhangala'e. Gaaga'ama guddaayyuu fide jechuudha wareegamni. Waan qabsoo bilisummaa ta wal bira geesse ta mootummaa kana garagalchuuf waa xiqqooma hanga sikuriitii ga'utti waggaa sanitti sikuriitii dargiidha takkaa tulluuti namni mataan sikuriitiidha. Gadaa gammadaa fa'aa wajjin walis saahiba namni gadaa hidhameedhaa baasee kan inni dirree dhufuu galee silaa isa. Yeroo sanitti waraannis akkasuma jiran hedduutu sababa amma Taaddasaanis du'een namoota jirnaal maammoo fa'aa fi warri kun hundi dhumee mire hijaa kanaa qaba namni hundinuu lafa jalaa waraannis walitti hidhate osoo as keessaa waa ta'uu baatanii tokkummaan sun jiraate mootummaan hoggasanii jirtu jechuudha. Haa ta'u gaa rabbiin hin jenne walitti nu buuse namni amma ni dhangala'e. Jaarraan wal amma gaa karaa mee wanni tun tahe karaa haasawaatiin fixannaa jedhanii bariisoo fa'aa nama jaarraafatti nama erganii gidduu dhaqanii hayaa jee jaarranis baay'ilama lama dabarsanii baay'ilama sadaffaratti jaaran Jibuutii seenee jechuudha geenya. Amma gaa humni faca'ee hangaaf egaa ijoolleen gara jaarraa duraan garas karaa mul'ataa jirtuu fi gara Oromoo walitti deebitee gara nama 600 nama geenye tafe nama 10,000 sanuma doofi maalee wajjin. Kana deebifnee ammas itichuudhaaf gaa hogganni kunis itti dadhabee namoonni hafe kunis itti dadhabee ijoolleen nama kana itichuu fi maal godhuu fi
barsiisuu fi maal godhu irratti gatta'ame hoggaa kana walitti deebisanii ammas xiqqoo ayyaawan ammallee bobbaasan tokko abbaatii kee tokko wajji wal dhabee walgeettii godhatanii haala gartee humna hafti kana itichanii diina kana duratti dhaabbatanii haala argitee humna kana cimsatan irratti waliin haasawan. Haalli akka gartee mootummatti dhaabbatanii humna mootummaa kana ol ittisuudha karaa mitii jedhanii bobbaasatu humna dura kaayituma fa'aa ta'an kana bobbaasan kun ol aanaa jedhaniin inni ijoollee Ilbaaborii wanniidha ajaja wanni matawalaqaa humna komaandoo Itoophiyaadhaa ta Hararitti leenjifamtu Misraaqezzii namni leenjisu isa ture inni warra Islaa kana barsiise isa kana miseensa jaarmaa waan ta'eef waraana sin keessaa bahe akka waraana bilisummaa Oromoo leenjisuuf bahaasa ajaja waraana bahaa isaatu ta'e amma inni ajaja waraanatii tokko gaammas waraana abbaan xiqqoo koo waliin baratanii mana isaanii taa'a amma waggaa inni loluun gaafa durattis mana keessatti na xixiqqaajee waraanummaa sanii mataa ol qabatee ajaja keessanuun fudhadhu jee booda bariisoo fa'aan wal dhabee humna fottoisee ammas deebisanii wal diddaan keessaa nutti dhalatte ammallee nama 600 sanii nama gara 100 kana nurin harkaa facaasanis deebee inni kunis booda humna isaa wajji baatisanis injifatamee hanga tokko walitti illee dhukaasa banameetuma sun injifatamee ammallee inni ka'ee karaa Somaalee kutee humna hangafe walitti tifne gaafa inni rabshaa godhu kana amma Bariisoo fa'aa akkam goona hoggana kana inni immoo ajajaa waraanatii humna kana isaa keessa beekaa nu harkatti hoggana kana miidha jennee amma humni nuti gaafa san jajjabiidha jajjabitti leenjifamne amma isaan kana fuunee karaa Arbaa Guuguu karaa Arsii kana ol dabarsinee gadiitinatti gadaadhaa fi jaalugaasaa bakkoo kana dhiifnee achi ol dabarre. Akkasitti gaa booda ammas gaa humni keenya deebi'ee jajjabaatee itichinee hanga Baaleetti hanga Arsiitti hanga Harargee kanatti bobba'ee galle. Ammas haalli argitee biyyattiin jijjiirame. Kunis maali? Duraan nuti argitee gaa warra sirna gamtaan bulmaataa sooshaalizimii kan jiru kana akeeka kana hordofna amma Raashiyaan dhuftee aseentee dargiin warra sooshaalistii ofiin jedhee amma maal hagoon haala politikaa sagantaa keenyaaf fooyyeffannu wixinee sagantaa itti ta'anii Bariisoo fi abbaatii kana warri miseensi gartee PMC warri jedhamu jira hojjeeftoonni kun walitti dhufee asitti dirree keessatti dokumentii qopheeffatee ammallee namni hedduun ala jira jedhanii Somaaleen tanaa hedduu wanni warri Ameerikaa kun seenee duraan Raashiyaa wajji Somaalee jira Itoophiyaa Ameerikaa jira amma wal faallaa ta'ee kun gabduuf amma achitti Somaaleenis amma wayyooftee wajjira nu bante amma achitti wal geenyu jee warra alaatiif warra siikuu wal qunnamuu barbaadan haala politikaa siyaasaa sagantaa siyaasaa kanas fooyyeffannee haala politikaa kana nuti gara warra dhihaa kanatti wajjin dalaguun wayyaa kan jiruun wixinee qopheeffatanii amma gaa jarjaranii hogganni hayyudureedha itti aanaa hayyudureeti barreessaadha ajajaa waraana waliigalaati ajajaa waraana zoonii bahaati kun hundi wal guuratee ka'e karaa tokko deeminaa osoo jedhanii karaa tokko deeman amma gaalli silaa amma humna teenya itichine beeta amma hogganni kun bakka takkaa yaa'ee sinniilatti damta amma Somaaleen fixxe amma soo duuba deebine gaa amma talama guutuu du'a isaaniitu himuu dhabne akka shiftatti odoo oliigati yaanu kakuun nu biraa yaa'u isin shiftaadha oduudha dhagaanii himuu dinne hogganni himuu didii amma kana sirnaan himnu daranumaa hogganan qabnu jennu harkaa facaanne hin himu cal gara isaan kutaa namni himu hin jiru booda gaa akkasitti 80 keessa jirre kan dhume 83 seenna ammallee walgeettii jila qabsaawotaa godhamee achirratti wanna kun himamee waa'ee du'a isaanii kanas himamee amma gaa jilli qabsaawotaa taa'ee hoggana kana amma miseensa gumii sabaatti silakkoosuma dirruma keessaa filamee bakka irrattis bakka guutamee hoggana kanas amma dura taa'anii leencoo itti aanaa galaasaa jedhamee gaa amma goggodhame ammas dubbiin achi deemuu didde leencoon nuti hogganna keenya bahaa jira waan hogganni keenya dhume jennee hin himne akkamitti amma immoo jidduun lafaa kaanee hogganni ala jira jennee of maqaa dhoof deemuu didde tunis amma leencoon haa dhufuu jenne leencoon asii ka'ee Jibuutii dhufe leencoo fuuna jennee karaa sabokkaatti daaraa taane humna sana anfaa gaggeesse booda inni seenuu dadhabee deebi ammas deebinee tagaa 85 ammallee teenyee galaasa irraa gara
وانا لين جرى غلاسة درتا أقولن أمس أما اللي كورن تاني بيها جلو ما قبض صوتات وخنا دلقا هنگا تبو درجة جلدي قبض صوتات كدي هتتاعي دي بني قرمو بوتا سقلتمي مالي سديتمي سديت قرا قدن نيجولا كجل قبا قرا سبا لما فاتي قدن ني akkasitti jaarman kun amma akkasitti galaasaa godhamee ammas qabsoon itti fufee jechuudha. Achi gamma achi geessanii booda kun egaa 88 booda hanga 91tti hoggana galaasaa jala jira dhaabni kun san booda akkamtu maal ta'e injifannoo maalitu argamee waraanni kun jabaate moo ammas faca'insa dhufe moo maaltu ture? Amma gaatana booda amma hanga 85 kanatti maali 85 dura 83tti illi qabsaatoo taa'ee miseensu gumii sabaa taa'ee amma leencoo fufuu dadhabanii 83 bootanii korri taa'eemi kana booda amma akkamitti qabsoon kun karaa alaa kanaan akkamiin waa argata. Amma yeroo kana keessatti yeroo amma jarri dhume 81 kana keessatti dhiyaattis akka qabsoon bal'ifamtu asumarraa nama godhanii goota bobbaasuu fi ajajoota waraana milkeessaa faasirraa erginee achitti qabsoon bu'uureffamtu. Maaliif asitti hidhamtee jirti achi immoo banaa qaba. Achitti qabsoon eegaltee amma achittis waraanni babal'atee asiinis babal'atee amma gaa ciminni amma wayyaawaa dhufe. Yeroo wayyaawaa dhufe amma Soomaleen afaan deebite dubbeen qabnu qabaa kun humni wayyaan silaa bahaa kana jirti. Kan mo'ixannollee qabu as jira. Amma gaa yeroo kanatti amma dargiin nuti gaddeebi'e. Safaraa ijaaruu nama keenya fixuu gandarraa buqqisuu lolli nutti hammaatu shiftoonni Soomaalee kunis nama jijjiiraa Soomaaleen deebitee nama keenya kana daangaa silaa deemu kanas otoo ammoo dho'isaan akka kontiroobaandiitti waanuma seensifannaa nama galfannaa qunnamtiin dhiyaa fi bahaa jidduu gaa baatii jaafaa deemti waraqaan dhuftee naannoo waraqaadhaan gootaa bar hanqa ammaa telefoonni hin jiru waa hundi hin jiru haala kana hundaa'u gaa qabsoon adeemsuma keessa deemnee hanga 87 boodarra gaawwaniin safaraan kun nutti hammaatee nuufi ayfilloon kunis daaraa waliijinee lolli dhufi idduuttis hammaate ammas deebi'e haa ta'u kanuma keessa gaa safaraan kun nutti hammaannan amma baqataan kun namni keenya ka gartee lafa duraan dubbeen bilisoomte tana ummanni amma buqqee gaamti ummata kana akkam haa goon ummanni safaraa jedhamee ummata safaraa galchamee ummanni kun ammoo lafa cinaan bilisoomte tana keessaa buqqee gammoojjitti hoggaa waraana wajjin baqatee gara dhufu namni nurra lakkoofsan heddummaate amma gaa maal goonaa jennee wal mari'annee aboo waan feete haa taatu Somaaluma tanatti ummata kana sitti nu argaman Somaaleen nuufi isaanillee waan feete haa gootu namni haga tokko ummata kana fuudhee Somaalee haa seenuu jenne murteessine sadarkuma jaarmatti gumii sabatti akkasiin gaa amma namni keenya warri baqataan qofti gara nama 600 ka ga'u kana qopheessinee karaa Somaalee akka deemu kaanii gaa amma waraanni wal fudhatee waraanni jara kana gaggeessus fuudhamee karaa gobeellee achi dabarre achirraa amma ummata kana gaa namni warra kanaan deemu akka hogganatti nadhii godhamee isaa wajjin nama gara muraasa lama gara nama 30 kana itti godhamee isaa wajjin ka gadhaqu godhamee gaggeeffame deemamee hoggaa argitee karaa warni kana karaa daakataa jedhanii laga daakataa gamu numa waraanummaan amma ifalloo fi abaa wal afaan dhufee lolli baname lolli hamaan godhamee ummanni illeen hedduu gaagamee adda faca'ee ummanni sanirratti namni illeen hedduu nurraayis gara sanirraayis namni dhumee amma gaa warri hafe amma warri silaa jilli sun hin dhaabbanne of duban deebine achumaan kamadaayis of duba deebisanii namni isaan gaggeessu muraasa lamaa jala deeme sunis kamada ofii fudhatee isaan immoo gaggeessituma deebi'e ummanni faca'e immoo waraanni dargii lola isaan wal lolame kana lola keenya wal lolame kanaan dirmatee dhufee ummanni ummatatti dhufee ajajoonni waan namoota Oromoo ta'aniif jara kana himmiine gaggeesse deemaa jeen ummanni deemeetuma akkasumas Somaalee seenee
Nadhiin faanis ka humna ergame sun Somaalee seenee Somaaleen homaan hongoonee nuu fudhatte. Amma gaafuura fudhanne manni keenya sun qubatee achitti mallee waajjiraalee Hargeessatti bananne hojiin teenya akka qunnamtii karaa inni kun wal qunnamnee nama keenya karaa Jibuutiitii fi karaa Somaalee kana faffaca'ee jiru waraanallee ol sesseeffatu ergallee qawwallee hanga tokko nuu kenname 88 waa sesseeffatu eegallee 89 Ziyaad Barreetu kutee Ziyaad Barree kutee amma gaadeebee kulmisii wajjii wal dura dhaabbachuun eegalame sana booda humni keenya ammallee bahuu fi ol seenu irratti hedduu miidhame 90moota keessa. Amma gaa bahee humna keenya leenjifannee nuu amma gaa 90moota kana keessa gaa humna keenya guddifataa deemnee jabaachaa dhufu Ziyaad Mangistuun kute. Qophii gaa nuti qunnamtii biyya keessaa kana hedduun qabnu. Ka Somaalee amma nuu baname. Ka biyya keessatti nuu fuula ol deeffatee Mangistuun kute. Nuti ganaa eessa jirra gammoojjii jirra. Amma Mangistuun kutee godha keenya karaa guddaa kana ol horii yoo galle guyyaa 3 yaane karaa guddaa kana ga'uudhaaf. Akkasitti gaa amma 90 gaafa as geenyu wayyaaneen duruu karaa kana hunda futte hanga jijjigatti buute. Nuti ganaa dadarii fi galamsa qofa qabanne. Asin gara mul'ataa kanallee gura ishiin dura seenee nuti gara mul'ataa baddannoo anuu ammoo humna xiqqoo takkaan baddannoo seene. Akkasitti chaartarii seenne chaartarii keessattis hanga bubbullee silaata chaartarii namuu quba qaba. Chaartarii bahurratti humni keenya filmaata goonaa humni keenya ka waraanni bilisummaa Oromootis uummata keessaa galu ka wayyaanis haa galuu irratti walii galame. Chaartarii amma humni keenya mooratti galu jenne ka wayyaanee warri gartee daangaa eegu fi warri karaa gurguddaa eega jedhamu hin galu jedhan. Maal karaa gurguddaa eega inni kan daangaatti gayyaa hundi numa marsutti ture. Gaa mooraa keessaa gaafa kana gaamma afaanuma isanii filmaanni araddaa godhamnaan abaa'onni injifate. Amma waan miseensa abaa'oo warra filmaata moo'ee kana hunda guurtee hidhatti guurtee dabbaloota keenya hidhatti guurtee kana hidhaanuu baasaa kadhaa eegalle. Booda gaawoo akkanaan itti fufuu hin dandeenyu maal haa taanaa jennee chaartarii abaanuu murteeffanne. Gaafa gabbaanu waraanni duraa duuba nu marsee humni keenya baharratti akka malee gaaga'amee silaa dhiyaafaan nuuf hin dandamannee karaa bahaa kuni waan xiqqoo humni gara keessatti xiqqoo hafteef jecha hogga bahullee argitee namni lafa waan beekuuf faca'ee bahee xiqqoo irraa hafuu ni dandeenye kadhiyaanii hun hafne akkasii deebifnee 90 amma 92 kani facaanee dhabamne 93 deebinee mataa walitti deebi'uu 94 deebinee weeraruu eegalle mas. Ganuti xiqqoo lafa qaqqabannu ammallee warri dhufee gaafas nutti makamu ergasii faca'ee deebi'u kun harka hedduu basaasa wayyaanee ta'e. Humni keenya amma 94 fi 5 babal'atee 96 7 wayyaaniin humni numarra gad deebifte. Gad dhaabbatu dadhabne maal haa goonu jennee ammallee maal haa goonu jennee hoogganni haa bahu jedhame 97. Garadumatti amma humni keenya waan hoogganee nu dura haa bahu. Yeroon bonaa ammoo waraanni bahuu hin danda'u hanga roobni roobu akkuma ta'e haa as keessa turuu jennee hanga hoogganoota dura bahee karaa Somaaleetii maaliif baana dhaabni kuni hoogganoonni isaa hedduun miidhame. Kote wayyaba amma sagalee wayyabaa yoo xiqqaatte nama sagalee hoogganaa sagalee miseensa gumii sabaa harka walakkaan isaa walitti dhufee dhaaba kana dandamachiisuu qaba. Yoommoo tana gad gabbu'e wanni argitee namni sirna jaarmayaa sanii guunnu dhaabni kun hin jiru jedhama. Kanaafuu dhaaba kana dandamachiisuu qabna dirree keessaa bahuu qabna jedhame kaanee Somaalitti gabbaanee koraa tattamaa godhanne. Koraa tattamaa godhannee koraa tattamaa sanirratti ogguma saggaa sangalaasa filamee xiqqoo taa'amu humni Eertiratti leenjifames dhufee ammas seensarratti namni miidhame. Isin todoo hooggana harkifattanu kan nu godhe jedhanii gungumaa takka dhageenyan galaasan na dhukkubaa annaan jijjiiraa jee deebisanii daawwiti bakka buusanii sanirratti illee quufa hin turre sana booda ammas galaasan faanis ammas abaa'oo cehumsaa jedhanii wal mormiin dhalattee sana booda ammas egaa wal diddaan keessaa kun ammuma amma deddeebi'ee taha ati jijjiirama jedhameetis ammas fottoqiisi guddaan dhalatee sunis egaa ummata keenya hedduu jeeqee haa ta'u qabsoon tun bu'aa bahii hedduu keessa dabarattee
deebifnee gaa kunoo Har'a geenya. har'a 98 kanatti deebina gaaffiin qaba isaa. Egaa erga qabsoon kun erga akkas gangalachaa dhufee ammarra gahee jira har'a geenyeerra. Jireenya keessan keessatti jireenya qabsoo eegaltan kana gidduutti gaaffii lama isin gaafachuu barbaade. Tokko guyyaa itti hedduutti gadditan tokko fi guyyaa itti gammaddan gabaabsaatiin itti mala. Jireenya keessan keessatti wanni isin gaddisiisee fi wanni isin gammachiise. Anamma waan gartee nama gaddisiisu wanni nama jedhu hedduutu jira. Waan nu gammachiise jenne gammachuu guddoo argeetu waan beeku. Ammoo gaafni argitee xiqqoo argitee qalbiin nu booharte gaafa hoogganne dhumee deebinee argitee jila qabsaa'otaa sangoonee miseensota gumii sabaa jennee waa bakka buufnee dhaaba kana jiraachifne jiraate jennee galaasaaf dura keenya san xiqqoo afuroo fudhanne. Achi deebinee guyyaan xiqqoo gartee boohartii gaarii arganne diiman faanis jilli qabsaa'otaa dhihatti taa'ee deebi'ee immoo korri sabaa bahattee korri sabaa lammaffaa gubeelletti godhame diinilleen bakka hundaa dhufee humni keenya gara hunda qabatee sallee ofirraa dhoorginee kora keenya godhannee fixannee hooggana utubannee ABO hooggana qabu kaseeran miseensa isaa filamee jedhamu san hin mirqaanne boohartii yoo taate guyyaa san. Guyyaa san gammannee. Guyyaa san. Kan immoo argitee gaa itti aansee guyyaan sammuu san dura immoo gaafa amma siin joo karee futu qasan gartee gaafa baqattoonni 600 waan godhamnee waliin rakkan. Lolli sunillee itti ta'ee namni sun hundi dhume. Deebi'ee namni sun bahee Somaalee nuu dhaqee kunillee achi qubatee waajjirichi banamee jiran gaafa sana fuura fudhanne. Maaliif gaa xaxaa hidhaa keessa jirra uummata keenya kan hojjechi cabe kana waan godhamne waan nyaachuuf ofiifuu waraanni kun duraan isaan irra jiraata. Amma maal deebisee uummata kana nyaachisee ofii nyaata. Gaafa kana konnurraa gar tokko bahee humni keenya akka fedhetti ergitee uummata isaa ofirraa dabarsee sosoo eegalu hamilee godhan jechuudha. Hamilee gaarii godhan. Waan gaarii. Waan kanneen yoo ta'e malee wanni na gammachiise hin jiru. Waan gaarii. Egaa gaaffiin yakka dhumaa qabsoo kun inni dheerate yeroo dheeraallee fudhatee zamana hedduu keessallee darbee as ga'ee egaa waan har'a irra geenye kana kunoo isin ija keessan argitaniitu rabbillee isin milkeessee rubbullee isin dheeressee har'a irra geessaniitu. Waraannillee ijaaramee waraanni bilisummaa Oromoo kun Oromiyaa kana keessatti akka barbaadetti jabaatee deemaa jira. Gaaffiin tiyya waraanni amma ijaaramee jiru kun muuxannoo isin kaleessa keessan dabartanirraa maal haa baratu? Garaagarumtiin jiru immoo maali? Isin immoo maal jettuun maal dhaamtuun? Waraanni isin kanaan dura ijaaraa turtaniif innammaa kun garaagarumtiin gidduu kana jiru maalinni? Maal immoo isin irraa baratamu waraanni kun? Waraanni wanni garaagarummaan jiru humni gaafasiitii fi humni ammaa garaagarummaan isaa ogummaa beekumsaa fi hawaasa keenyaati garaagarummaan guddaan. Gaafasitti hawaasni keenya kakottee lafarratti eegenu jala deemee iyyuudha. Hanga gaafa wayyaanatti. Gaafa amma wayyaanin kuftuu kanatti faana teenyis jala deemee iyyaa jechuudha uummanni keenya. Namni keenyas immoo hedduu warri ogummaa argitee teekinooloojiitiin wal dhuunfate. Garaagarummaa argitee meeshaa qunnamtii qabaachuu irratti fudhadhu namoonni meeshaa kanatti dhimma bahuu taatus fudhadhu harki guddaan ijoollee qotee bulaati. Amma yoo fudhatte immoo waa sadii kan wal simeetu jira jechuudha. Tokkoffaa uummanni keenya of hubate bilchaate. Kanaafuu waraana isaa kana ni hammata. Lammaffaa waraanni kun ijoollee waa baratte kan argitee fincila diddaa gabrummaatiin mootummaa kana hokkee qabdeetu waan isaan itti dadhaban sun yeroo duraa gufatutti gartee akeeka ka'aniif kana bakka hangachuuf taruuf ijoolleen yuunivarsiitii yaate takkollajjii keessa wattee kun hundi ijoollee waa baratte waraanatti naqame. Yeroo bahamutti immoo ogummaa fi barnoota isaan qabaniin teekinooloojiin isaanii wajjin wal qixxaateef. Kun amma garaagarummaa dachii fi samiidha gaafasii fi amma. Kanaafuu garaagarummaan kana. Wanni immoo argitee godhamuu qabu irraa baratamu. Oromoo keessatti garaagarummaan hedduutu jira. Garaagarummaa san dhiphisuu danda'udha.
garaagarummaan kun maali? Kunuu maadha? Namni laga ni qaba, ganda qaba, gosa qaba. Waan kan argitee haala nuti gaafa duraa maqallee dhoyfanneeti wal dhoysinee yaana. Har'a sun bira kutee namni gosa gosatti himata. Har'a ammoo yoo of bakka hundatti of hin agarre rakkoo hamtuutu dhalata. Yoo dhalatte immoo ta'ammaatuun teekinooloojii wajji deemtee wal miidhuu guddata. Wal miidhaan ammaatii fi kaleessallee garaagare. Tanaaf wanni jabaatanii eeggatuu qaban garaagarummaa amantii fi gandummaa haala ofirraa eeguudha. San bira dabree immoo haala keessa jiru diinatii fi kafiraa kana yaada waraana irraa isaa ta'u nama ofirraa yaada kennamu fudhatuu danda'u. Keessattuu nama muuxannoo dhimma itti bahuu osoo hin tahin waan irraa fudhatanii dhimma itti bahanii fi waan ofiitti dabalatan san ogummaa ofii qabaniin ta waraanaa sanii wajjin wal simsiisuun hedduu bu'aa qaba waan nuti agarra keessaa. Maaliif hoogganni yaada hin fudhanne kan argitee miseensota isaa hin mari'achiifne rakkina hamaatu jidduutti dhalata. Maaliif dhalata? Garaagarummaa osoo Oromoon sirna fiiwudaalarraa gaafa sirna kaapitaalizimitti adeebi'u osoo argitee maali sirna fiiwudaalarraa fiiwudaala keessatti Oromoon aangoo mootummaa otoo hin argin kaapitaalizimitti harkaanfate. Teekinooloojiin dhaqee xiyyeessa isa geesse osoo sirna fiiwudaalimii keessaa hin bahin nuti amma sirna sadii wal qabee jira. Sirna wajji qabeenya, sirna kaapitaalizimii, sirna abbaa lafaa lachuutu nu keessa jira. Abbaa lafaa Habashaa wajji deemaa nu harkaa nu keessaa baana. Sammuun nama keenya aayidooloojii ittiin barate sanii jechuudha. Kanaafuu wanti namni hubachuu qabu akka waan argitee marii kana nama wal mari'achiisuu, nama mari'achiisuu. Marii kana keessatti immoo yaada fudhatanii yaada gartee nu tarkaanfachiifne jedhu of keessatti liqimsu malee irraa fuudhuu diduu miti irraa dhaga'u wal dhaga'u. Dhagahee immoo haala hojii isaatiin isa tarkaanfachiisu inni fudhatudha. Kuni waan qabsoo tana jiraachisuuf tarkaanfachiisuuf nu baasu keessaa tokko jechuudha. Wal hubannoota gaarii keessafuu waa'ee naannommaatii fi gandummaa haalan eeggatanii ofirraa tiksu. Bakka kennuu fi hoogganamni waan akkasii argate maaliif kun ta'e jala deemanii dafanii furu. Hoggaa namni lamaafillee haa walitti dubbatu dafanii furu. Maaliif ni guddatte? Nama keenyatu qarra jira hundisaa. Maaliif harka diinatu bakka iyyuu jira. Harka diinaa ka bakka iyyuu jiru waan nuti obsaan walirraa yaada fudhannee dabruutu nu baasaa. Kanuma jiru wanni amma beektaa namni teekinooloojiidha. Har'a akka dur hin jiru nama hubannootas ni qaba. Haa ta'u manguddoo ofii dhagahuu, jaarsa ofii dhagahuu, hayyuu ofii dhagahuu. Odoo hoogganarra jirtu yoon fi hoogganni kuni anuu nan beeka kajuu taate beekumsi isaa sun booda biyya nyaata. Kanaafuu manguddoo ofii warra aadan bulisaa haa ta'u, warra amantiitirraas haa ta'u, warra argitee barnoota baranii baratanis haa ta'u, hayyoota kana hundumaa'uu qooda isaaniitiin irraa yaada fudhachuun namatti godhanii irraa fudhachuun bilchinaan deemuun barbaachisaadha alammaa keessatti. Maaliif haala ammaatu teekinooloojii walitti hidhaadha. Waa xiqqoo waa hedduu balleessa atis ammoo akkasuma jabina argatta yoommoo itti dhimma baata. Haala kanatti dhimma bahuu danda'uudha. Daawwattoota keenya yoo seenaa haasaa oollee bullee waggaa tokkoyyuu ol haasa'uu dandeenya. Maaliif hin dhumu wanti nuti keessa dabarre hin dhumu. Kanayyuu gaggabaabsinee keessaa waanuma hubannoo irraati Oromoodhaaf hubannoo tokko kennuu danda'a waan jennu qofa walitti qabne isinii dabarsinee malee yoo haasofne yeroo dheeraa waggoota guyyoota dheeraa durraa fudhachuu illee danda'a haasa'uudha. Maaliif seenaa keenyatu dheeraadha seenaan keenya dhumu. Kanaafiyyuu maanguddoo keenya wajjin haasaa nuti goone kun haasaa bareedaan akkasii kun seenaadhaaf illee gaariidha. Maaliif ijoolleen keenya ilmaan keenya maatiin keenya bor waan kana dhagaanii gara fuulduraatti gara boriitti immoo maal akka gochuu danda'an irratti mari'achuu haasa'uu muuxannoo sagaleessaa isaarraa wal bira qabanii qabsoo Oromoo kana gara fuulduratti finiinsuudhaaf warri muuxannoo akkasii qaban maanguddooliin keenya hooggantoonni keenya warri qabsoo kana keessa turan ammallee lubbuu isaanii rabbiyaa dheeressu bilisummaa uummata Oromoo keessatti immoo akkuma ilma Oromoo tokkotti Oromiyaan bilisoomtee arganii jiraatanii lubbuun isaanii dheerate bilisummaa keenya akka argan rabbiin isaaniif kadhanna fayyaaf nagaa qabaadha. Baga rabbii umrii teessan isin dheeressee waan har'a geenyu kanallee baga rabbiin isin garsiise. Maaliif kunummaanuu carra qabeessadha. Nama rabbiin carraa kenneeftu guyyaa irraa kan argee at least
waraanni kullee ijaaramee guddatee qabsoo Oromoo kana arguun ayyaantummaadha. Kanaaf yoo Rabbiin umrii keessan haa dheeressu borummoo yoo Rabbi jedhe Oromiyaa bilisomte keessatti ka gammachuu immoo gaaffii fi deebii walii godhuudhaaf teenyaa jechuudha Rabbi jedhe. Taliqa galatooma isinillee wanni guddoonii kadu'eefillee Rabbi jannataa kennu ka jirullee waaqni bira haa dhaabbatu hundumaahu warra agartee amma qabsatti jiru kanas warra akeeka jaallan isaanii ka isaan duraanii fi ka amma biraa kutillee akeeka isaanii san qabatee bakkaan ga'u isaan haa godhu Rabbi Oromollee haa bilisoomsu galatoomaan isiniin. Viidiyoo muuziqaa afaan Oromoo akkasumas muuvii, diraamaa, kaamadii fi oduulee garaagaraa kwaalitii bareedaa HD'dhaan ilaaluu yoo barbaaddan YouTube irratti Bakakkaa Entertainment Channel subscribe godhaa. Bakakkaa Entertainment kan Oromooti.